Ayee yoo yaa jenne kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Kaasuu Shoo akkam jirtu? Nagaa jirtanii? Jirtu isin? Akkamii? Jirra. Bandeemii dhiifamallee isin gaafannaa? Yaa'u Kaasuu maa baddee viidiyoo gallakkistee jirtaa warri naan jechaa turtanii dhiifama guddaa isin gaafachaa isinii dhufee jira. Yaa'u isinitti himeen ture ani yeroo tokko nan badaa yeroo tokko nan dhufa jedhee isinitti madheen ture dhiifama guddaallee isin gaafachaa. Yaa'u har'a immoo isiniif dhufeera. Anoon dhufe waan gaariidhaan malee isiniif dhufu. Kanaaf immoo warri viidiyoo keenya sheer kooppiliitii gochaa jirtan guddaa sinan jaaladha, sinan galateeffadha isiniin jedha. Ammaaf immoo viidiyoo gabaabduu wayii waan ani isinirraa badeef harka duwwaa isinitti hin dhufu jedheen waan wayii isinii fidee dhufe. Innis kan isinii fidee dhufe mana jireenyaa magaalaa Asallaa keessa jiru ganda 12 yookaan Haliilaa Qabalee keessa kan jiru jechuudha. Iddoo naannoo kiyyaatti kan dhiyaatu. Kanaaf isan isinii fidee dhufe naannaa maabiraatiinis jira. Bishaanis asuma garduubaa kana jira jechuudha. Baddanaanii dubbii kana keessa hin galle malee bishaanis hin jira. Isa waan hundaa dhumate jechuudha. Maatiin kan keessa jiru warri keessa jira jechuudha. Kanaaf kana fakkaataa kana isinii fidee dhufe guyyaa har'aatitti. Kanaaf immoo warri Kaasuu maa badde jettanii na gaafattan dhugaa viidiyoo wayii laalee isaan ture. Har'aa fi kaleessa ganama natti hin tolle dhugaa waaqayyo baay'een badeera. Baduu kiyyaaf immoo dhiifama maamilli yeroo baay'ee namarraa bade namni nama komachuun waan hin oolle wama jirus jechuudha. Kanaaf immoo yaa'u bakka kiyya immoo bal'atu isinii buuseen ture. Ishiin immoo baay'ee viidiyoo dhedheeras ta'uu baatu viidiyoo gaggabaabduu isinii hojjechaa turte. Kanaaf manni kun mana baay'ee namatti toludha. Girfii zuuraan isaa kan garafame kan nafe shumburaa girfii qofa bichaadha jechuudha. Kan nafe geechisaa kan gale liishonii kilaasii lama qaba. Manyitaa beet saaloon hin qaba. Kushiinaa fi shintimeetiinis yaa'u jira. Kanaaf kan waan hundumaa eeggatee jechuudha. Kanaaf warri barbaadan na dubbisuu dandeessu. Kun immoo safara baay'ee safara ho'edha. Safara baay'ee ho'edha jechuudha. Kanaaf gara keessattiinis na dubbisuu dandeessu. Viidiyoo gara keessattiinis na dubbisuu dandeessu. Elliidha jechuudha mannichi. Elliidha. Kilaasii kana lamaan qofa bichaadha. Kan chaakiin hojjetamini kan qorqoorroodhaan cufame kanaa fi kan isatti aaneeru kana kan chaakiin hojjetamin malee kun garachaan saalonii manyitaa beetiin hojjetameera jechuudha. Manyitaa beetii lama qaba. Gara saalonii balbalaa kana isinitti mul'atu kanaan manyitaa beetii lamatu jira. Tokko keessan akkana kan seenamuun jira. Kanaaf kana fakkaataa jechuu barbaadetananii waan gatiin isaa immoo gara keessatti na dubbistan isinitti himuu danda'a. Ammaaf akkanatti qilleensarraan dubbachuurra gara keessatti na dubbisaatii isinitti himaa jechuudha waagaasaa. Kanaaf warri immoo viidiyoo keenya nu ilaalaa jirtan guddaa baay'ee galatoomaa. Namoonni baay'een mana baay'ee bitachaa jirtu dhugaa mana baay'ee bitachaa jiru. Warri immoo akkasumaanis haasa'ee dhufee ilaalee hin ta'u maal jettanii deebitanii hin jirtu. Sunis yaa'u akka humna abbaatitti jechuudha. Waagaan xiqqoo nutti waddadee xiqqoo iddoon nuun taane maal jettanii filannoo keessallee warroonni seentan jirtu. Inni filannoon sun immoo naannoonni kun amma iddoo naannoo Mannaaraan itti dhiyaachaa jirudha. Dhugaa Waaqaa Rabbis kan beeku jechuudha. Iddoo Mannaaraan itti dhiyaachaa jirudha. Mannaaraan naannaa kana jechuudha amma kan hojjetamaa jiru kan ammatti galee namas informeeshina namarraas fudhachaa deemuu dandeessanii. Naannoo ganda 12 kanatti Mannaaraan kan waan hundi eeggatee isa dhumaa jirudha jechuudha. Meeraas amma naannoo ji'a lamaan booda inni eebbifamaa maal wanni akkasii wanni jedhamu jira. Kanaaf naannaa kanatti naannaa Mannaaraanis ta'aa jirudha. Baay'ee magaalaanis ta'aa jiru. Maabiraatiin jira, bishaan jira. Wanni magaalaa keessatti dhabame achittis wanni dhabame jiru, asittis wanni dhabame jiru. Kunis magaalaadha jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een iddoo naannaa kanaa bitaa jiru baay'inaan. Duraan ganda 10, ganda 8 maal kana bita. Amma naannoo ganda 12, 11 kana jechuudha. Namni baay'inaan kan bitu. Maaliif naannaa magaalaatti fakkeenyaaf naannoon warri gara naannoo Boqojjii, gara Saasaa, naannoo Saaguree maal kanarraa dhufaa jiru. Masmara kanarraa bitata. Maaliif Mannaaraan isaanii gara naaf waan ta'eef, hocaan isaaniitis gara naaf waan ta'eef gara ta'aa jechuudha. Kanaaf mana kana immoo namni barbaadan na dubbisuu hin dandeessu. Yoo nanis akka carraa ta'e jiraachuu baadhe bal'atu wajjin haasa'uu hin dandeessu. Beektii naannaa keenyatti dhiyaateera waan ta'eef kanaaf bitadhaa isin jira. Gatii isaa immoo gara keessatti isinitti himuu nan danda'a.
Akkasuma immoo warri viidiyoo keenya laaltanii guddisaa jirtan dhugaa waaqaa guddaa galatoomaa sinan jaaladhaan sinin jedhaa. Baduu kiyyaaf immoo dhiifama guddaa sin gaafachuun jaaladha. Yaa'u dhimmi hin badeefis bal'atuun sin taphachiisuu dandeechi turte taa'u kani yookaan isinitti himuu dandeechi ishiinii kana dura isinitti himuu ooltuun jedha. Maaliif hin beekte jechuudha sababni ani badeefi yaa'u waanuma tokko tokkoo fi yeroo yaa'u biyya Itoophiyaa kun baay'ees namaan tolu gizee tokko tokko nama balleessaa haalli jiruu kunis haalli hojii kunis nama faffageessa. Kanaaf immoo mee warri kan akka carraa taatanii Dubaayis haa ta'u, Saawus Ameerikaas haa ta'u, iddoo garaagaraa teessaniiti viidiyoo kana kan laalaa jirtan yookaan immoo warri yuutuubii fayyadamtanis yookaan immoo tiiktookii warri fayyadamtanis namoota baay'eedha jechuudha. Gara garaagaraatti iddoo garaagaraa teessanii akka carraa taatanii warri mee paaspoortii na hojjechiisuu dandeessanii gara keessatti na dubbisaalleedha. Dhugaa maaliif anillee xiqqoo zoor jechuun barbaadamee bakka isin jirtan kana warri ala jirtan akka carraa taatanii sin bira dhufuun barbaada waan ta'eef mee anaafillee paaspoortii na hojjechiisaa dhugaa waaqaa nan dhufa. Kanaafi na hojjechiisaatii gara mee si hojjisiifne warri jettan gara keessatti na dubbisuu hin dandeechu bilbila kanaan yookaan immoo bilbila kiyyan sinii ergaa kan akka carraa ta'e yeroo baay'ee bal'atu qabata waan ta'eef kanaaf waliin haasofnaan siniin jedhaa. Kanaaf immoo viidiyoo kana laaltanii dhiisuu qofa odoo hin taane mana kana laalaa yoo ofii keessanii kan warri ofii keessanii bitatanii jirtan warri manni isinii bite namoota baay'eedha. Dhageen hidhee isinitti himuu hin danda'u namoota baay'eedha. Garuma kanaan jechuudha mana laalanii filatanii kan bitachaa turan. Kanaaf warri ofii keessanii bitatan immoo hiriyoota keessanii dabarsaatii akka bitatan godhaafi manni kun luukii 53 L-dha jechuudha. Baay'ee mana mirxiidha jechuudha. Kilaasii takkitti tana qofa bichaa fi kilaasii itti aantu qorqoorroon irra jiru tana bichaadha. Chaakiin kan hin godhamin keechis kan lishoon hin galin jechuudha. Kana qofa bichaadha. Kun dhumeera. Lishoon ta'eera. Intiniin galeera jechuudha. Chaakiin galeera. Maabiraatiin jira. Maabiraatis kunoo barbaadan girgiddaa irra waan isinitti mul'achuu danda'u waan soba hin qabne jechuudha. Waan hin taane hin hojjedhu. Kanaaf kanan isiniin jedhaa warri barbaadan na dubbisuu hin dandeechuu. Akkasuma immoo gara keessattiinis koomintiidhaan yoo wanti jettan na dubbisaatii waliin haasofnaa rakkoon qabu siin jedhaa isiniif deebi'ee jira amma yaa'u birraanis bari'ee amma masqalallee dabarreerra baga isiniin ga'e isiniin jedheen ture masqala. Kanaaf innis dhufeera waan ta'eef wala garraa fayyaa jedhaa nagaannaa oolaa oolmaa gaarii sinan jaaladhaa lafa isin jirtaniif bakka isin jirtan nageenyi isin biraa dhaabatu. Warri biyya keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis warroonni mana bitachuu barbaadan yoo jiraatan isin warri bitattan immoo warra hin bitanneef sheer godhaa isin jira. Oolmaa gaarii ayyaanaataa horaa bulaa deebanaa. Ciao ciao.